daawwattoota dhaggeeffattoota keenya nagaa fayyaadha. Haasaa keenya har'aatillee deebinee jirra. Guyyaa gaarii halkanitti halkan gaarii rabbiin waa godhu nagaa qabdanii fayyaadha. Dhiyeenya kana amma haala magaalaa Finfinneetii fi naannoo Amaaraatiif olola adda addaa kan kijibaa oofan irratti yaada kannaa biyya alaatis yaada naggoota akka baanitti deebina. Haasawni amma irratti goona waa'ee Finfinneedha. Izeeman takkaa'u qorannaa jechee heera malee fuudhamte hajuu fi manoota warreen qusannaa godhee jaaruudhaaf argatuudha qophaa irraa fuudhamee kabiraatiif kenname hajuu olola kijibaa afuufanii kanas warri isaat abinii wajji ol ta'ee olola kijibaa adda addaa oofaa jiranii kana haala isaa laalla jechuudha. Kana waggaa jennu jechee heeraa alaa hajuu magaalaa Finfinnee keessatti dachuma Oromoodha. Dachiin isaan Goojjamii Gondarii fe'anii fidan takkaa'u daseetii bahara keessatti dhakaa fi biyyarraa jaaranii miti. Oromiyaa waannaa katamaan lafa Oromoo handura Oromooti. Waan kana ta'eef akka Goojjamii Gondariirraa fe'anii biyyee fe'anii takkaa'u daseetii jaaranitti olola kijibaa afuufan jechuudha. Biyyoota tokko tokko akka bahara keessatti daseetota adda addaa dalagaa fi hambi waraana adda addaa godhatu hajaaratan jira. Kana waan ta'eef jecha biyya Finfinnee biyya magaalaa Finfinneedha biyya Oromiyaadhaa dhufanii magaalaa kana heeran malee gabrummaadhaan kadhaaban kana hambi waraanaa ka Oromoon cabsanirraa gara magaalaatti deebite magaalaa Finfinnee kana bootota magaalota keessaa magaalaan Finfinnee kibla katamaa 10 fi aanaa 117 qabdi. Kibla katamaa 5 keessaa qornan keessaa 5 keessaa qoranne jedhanii hektaara 100 fi 13 dachii heeran ala fuudhamtee jiran. Maal jechuu isaaniiti kijiba isaanii dachiin kun dachii Oromooti. Finfinneen magaalaa Oromooti tuni haqan kaadamne jechuudha. Guyyaa eeggata malee heeranis Oromiyaa jalatti akka deebi'ee uummata Oromoo waannaa katamaa ammallee akkuma Oromoo waannaa katamatti odoo jirtu daran ammoo Oromoodhaan beekamte waannaa katamaa akka taatu yoomuu dalagamaa jirti jechuudha. Kun mirga uummata Oromoodhaa ka siyaasaatii fi ka diinagdee ka bulchiinsaa kan amantii fayyaa fi barmoota hunda dhuunfatuuf Oromoon qabsatti waan jirtuuf dhuunfannuma kana keessatti dhimmi Finfinneetti raawwataa kana rakkoon jiru daranuma qabsaa'uudha waan ta'eef jecha jabaannee itti fufuu qabna jechuu kiyya. Hogga kana jennu maal jechuudha? Uummanni kun magaalaa kana keessatti hektaara 113 dachii heeran ala bulchiinsi kan kiba magaalaa Finfinnee fuudhee jiran. Dachoonni kun akka isaan jedhanitti dachiin qalaata abbaa keenyatti. Duratti bootaa keenya jedhanii hatiritti ijaaranii hektaara 20-50 dhibba kanneen abbaa qabeenyaa kataan hektaara hedduu ijaaranii abboonni immas dachiin tun teenya jedhan qalaata keenya jedhan duraan irraa hambisanii gibbiitti ijaaraniituma hafedhan manatti ijaaraniitiin miliyoonota odoo gurgurata jedhanuu dachii tirfii osoo atti ijaarin jirtu mootummaan bulchiinsi magaalaa Finfinneedhaaf heera malee fuudhee baankii lafatti galchee jechuudha. Kibla katamoota shanan kana kabichaa keessaa hektaara 100 fi 13 arginee jaa Izeeman kan isaati kanuma jalaa fuutee afuuftee jechuudha. Hogguu arii jennu maal jechuu isaaniiti dachuma kanaa'u abboota heera malee fudhateetuma jechii gibbii akkanumatti ijaaree magaalaa makiinaa caccabduu irra dhaabetuma taa'u kana maaliif irraa fuutanii hajuu qaban? Maal jechuu isaan dachoota kana miliyoonota dhibbaan gurguratanii uummata Oromoodhaa saamuudhaa fi mallaqoonni kana badii biraatti oolchuudhaaf jecha kan qobsaan warra nafxanyaa ta'ennaan jechuudha. Waan kana ta'eef jecha hektaaronni 100 fi 13 isaan jedhan kun kibla katamaa shanan keessa akkasuma jira. Kun baankii lafatti waan galeef jecha heera amma baheenis uummataaf gamtaan uummata qophaa'eef dachii dhaleessineeti mana akka jaaratan goona hajoo heera kan kiban ammaan tanaa guyyaa dhangaddaa gabbaabte kanaani wal fudhata. Wanni ololli isaan oofan wanni dabre isaaniin deebitu maqaa siyaasatiin maqaa adda addaatiin uummata addaan qoonnee wal dho'isisaadha. Dachii Finfinnee keessatti fi naannoo Finfinneedha uummata Oromoo saamna hajaan raawwattee waan takkallee olola malee humaan argan jechuudha barbaadetti. Dachii kana hoggaanii fudhanna maal jechuu barbaadaniiti isaan dachii isaanii ta'e isaanii ijaaramte isaanii dhiisanii isaan akka fedhanti gurguratanii dachii qalaata abbaa keenyaa boota abbaa keenyaa jedhanii jechuu hektaarota dhibbaan hisaabamu ha 10 xixiqqaa ganda keessaa dhiisu. Kana hundaa'u heeran baankitti waan galchanii jecha heeran akka duraanitti koondominiyeemii miti amma haalli jiru
gamtaan gurmaanii mana dachii dhaleessinaa fi mana akka jaaratan kajuu heerri kan kiban Adaanech Abeebee guyyaa dheengaddaa walgahii kaabinee isaanii irratti beeksiftee jechuudha. Waan kana ta'eef jecha dachii Oromoo xarafa baanee irraa oofnee Oromoo buqqifnee magaalaa lafarra bal'ifnaa hajaan isaan nafxanyoonni wanni qabu. Maaliif achitti dachii kana guutatanii itti tujjaaruu waan barbaadaniif. Maallaqa biyya alatti illee baan hin arganne dachii Oromoo gabaree irraa kaasanii argataa turan. Amma immoo dachiin magaalaa keessaa walitti dur qabanii jiddu galeessa magaalatti banaa jirtu hundi tujjaaronni odoo ittiin dalagin fuudhu hundi ambaasonni biyya alaa kan odoo ittiin dalagin teessisuun hundi irraa fuudhame kan kibaa Taakkalaa Uumaadhaa baankii lafatti deebisee jechuudha. Waan kana ta'eef jecha nafxanyoonni amma dachii kana akka waan biratti ol fuudhanii afuufan jechuudha. Afuufan kun cabiinsa isaanii agarsiise malee waan bu'aa fiduuf hin jiru jechuudha. Waan kana ta'eef jecha ammaan tana haala dachiidhaa kana lafarra deemanii uummata Oromoo buqqisuu danteen Oromoonis naanni magaalaa hajirtu mana bootaa achi irraa argattee gatii dachii ofii kafallii barbaachisu argattee hanga immoo sun hundi ta'uutiif yoo tiraakterri qoodamee fi ooyiruu fi magaalaa akabaabii hiriira misoomsaa jiranii kan irraa buqqas akkuma duratti oofanii shawaa keessa bakka ba'aa fi seensatti deemu Arsii deemu Baalee deemuun Jimma Ilbaabur bakkoota adda addaa biyya Oromiyaa keessa faca'uun haftee jirti. Achumatti hadachiin irraa furamte waagaa barbaachisuuf ni kennamaa fi manni ni ijaaramaa fi dukkaanotaa fi waan adda addaa walda'oota adda addaatiin gurmaa'anii jireenya isaanii itti fufan malee Finfinneen akka Addis Ababaa duratti nama tokko buqqiftee tokkoof jiruu gaarii taatee tokkoof jiruu baqaa taatu hin jirtu jechuudha. Kanatti aansee ammaan tana haalotni amma jiru isaan ol oofan kun kijiba jechuu kiyya barbaadeeti. Kana qofaa miti kondomin duraan mana jaaramu kana ammaan tana immoo gamtaadhaan uummanni gurmaa'ee dachii fudhatanii kenninee fi kan kibaan magaalaa akka Adaanech Abeebeetti dachii mangistiin ilaalessan fi isaan gamtaan gurmaa'anii waan barbaachisu qophaa'ee fi ijaaratanii ammoo kondomin kajuu arraacha hafee jira. Amma isaayyoo hanne hafee jaan kana duraan jaarame kana duraan illee uummata isaaniitiif kennutti hiranii ummata isaanii hogga jennu ummata Oromoo jechuu kiyya kiblaa gariidha bakkoota adda addaa irraa maqaa waldaatiin maqaa adda addaatiin hojii mootummaatiin maatii ofii galfatanii isaan hiratanii waan jiraniif haafee kallallee hiruuf deemanii jiran. Hiruuf deeman kajaan kana gaa akka heera biyyattis ummanni Oromoodhaa biyya ofii keessatti bakka fedhe irraa dhufee gurmaa'ee fudhatus waan dadda'uuf jecha kana bifa heeratiin warraan bulchiisaa magaalaa Finfinneedha ni raawwatanii kuni qabsoon itti fuftee jechuudha. Waan kanaaf jecha gamtaan gurmaa'anii manneen jaaratuun kun milkii uummata Oromoodhaa ta'uu irraa isa qabsoo keessaa takka jechuudha. Maaliif isaan ammaan kondomin qusannaa jedhanii maal ofii jaaratu hogga barbaadan amma immoo gamtaadhaan hogga jachiin ni dhalooti mootummaan waan barbaachisu ni godhaa fi uummanni keenya gamtaadhaan gurmaa'ee mana jaaratee magaalaa Finfinnee bal'isuuf karaan guddaan banaadha jechuudha. Kanaaf jecha kondomin kajaan kana qayyaru kana walda gamtaatiin gurmaa'anii uummanni keenya hedduminaanis qulqulloomaanis waan gurmaa'ee duraanis jiruuf ammas jiruuf hedduu sodaarraa qabdi warri naftanyaadha. Kanaaf jecha gaa hedduu balaaleffannaa qabsoon Oromoodhaa karaa jaarmaa magaalaa keessattis gamtaanis itti fufuu qabdi. Oromiyaa bahaa fi seensa haaba fi tibba jiddu galeessa odoo hin ta'in uummanni keenya qophaa'ee waan hundaan falmii mirga magaalaa Finfinnee of keessaa dubbiin kun waan qabuuf akka jabaatu wajjumaanuu abdiidhaan eeynaa. Kanatti aansee immoo naftanyoonni Amaaraa eenyu kana waa'ee obbo Shimallis Abdiisaadha waa'ee karoora fuula duraa hajuu baatee torba dura baasee hajaa irratti olola adda addaa oofan. Amaarri warri Amaaraa naannoo Amaaraa haala kana Abiyyi amansiifneti heera inni baafne magaalaa Finfinneetti akkanaan deemna barmootan karaa Oromoon karaa hundaan qabsoo isiitti fufti. Barmoonni Amaaraalleen gabbee jira keenya immoo dhibbatti harka 10 ol bahee isaanii 12 gabbee hajuu waliigalatti gaasonni kun dheeraadha. Finfinnellee akkamitti akka bal'isanii fi akkamitti akka guddisan Oromoo mirga isiin irraa qabdu akka Oromoon dhuunfattu akkamitti akka godhan kana hundaa'u ibsi juu hedduu bahee jechuudha. Ibsa kana warreen Amaaraa kun warri bilisiginnaa Amaaraa kun hedduu Nugusuu Xilaanfaa pirezidaantii naannoo Amaaraa faallee waliigalatti ama ministeera gabiidhaa hatee ilaaqoo hajoo Amaaraa kuni faan hedduu walgairratti hedduu lolanii
ummanni amara tarkaan fi fuudhu qabna akkamitti alleeteen nugusu tiraawun ammoo ummanni amara kun hedduu miliyoona waan oromiyaa keessa jiruuf jecha har tokkoon ammoo Tigraay waraana irratti baruuf qophiirra waan jirtuuf jecha wayita kana oromoo walitti bu'u mootummaa oromootiin hin barbaachisu jedhee hedduu fudhate kana ammoo duree naannawa amara wajjin taanee nugusu tiraawun abiyyi amansiifnee waan kun akka sirraa goonaa jira abiyyi meeshaa isaan charjitti guutanii hojii kana raawwadhu dhiisi janiiti abiyyi tooftaaf haala baraneetiin tooftan nama deemu malee nama isaaniif ajajamuumte jechuudha kana kijiba haasaa jechuudha waan kana ta'eef jecha ummanni oromoodha sosoinsa amaarri karaa adda addaatiin godhu kan dubbii barbaadaa kun yeroo dheertuu fi gabaabduu keessatti damni isaan dalagan kun osoo kanaan waxxaramanii jiruun Tigraay wajjin walitti waxxaramaa jiranii odoo rakkoo adda addaatiin qabamanii jiran odoo ofii fuduree ofii of keessaa nyaataa jiranu nuuf rafuu dhabuun kun fuulduratti illee akka nutis qophooyne isaan kana ofirraa agartee waan barbaachisu hundaan humna keenya jabeeffannee ofirraa ittifnu karaa siyaasaatiin karaa diinagdeetiin karaa bulchiinsatii fi jireenya barnoota fayyaa hundumaanuu gurmooyne isaan kana ofirraa geenyu wayita kana walaanaan itti kaana jechuu osoo hin ta'in dhimma waraanaan dhufus ta'u qophooyne yoomii jabaatu qabna jechuu kiyya jechuudha. waan kana ta'eef jecha gaa waa'ee biyya keessaa kanarraa garantu gizee biraatii walitti deebina ittiin asee ammaan tana waa'ee fayyaa addunyaa kana waa'ee koronaa kanaan hedduu irraa maqaadha jechuudha. koronaan kun addunyaa irratti hedduu nama qabee jira hedduu nama fixee jira miliyoona 18 irraa haga 19 deema namni qabame namoonni hedduun dhumee jira 400 kana ga'utti kadhume jechuudha. namoota kana keessa Ameerikaan tokkoffaa hogga taatu Biraazil lammaffaadha Meksikoon sadaffaadha Hindiin afuraffaadha jechuudha. haga ammaan tana dawaa mirmirii irra jira malee hin arganne jechuudha. dhiyeenya kana immoo Raashiyaan guutuu addunyaatti ibsa baaftee pirezidaantiin biyya Ruusiyaadha Vilaadiimiir Puutiin ibsa baasee jechuun mataa isaatiin beektonni biyya isaaniitti itti dhugoomanii dawaan kun dawaadha jedhanii kittibaatii godhaa waan jiraniif addunyaadhaaf gammachuu ibsee jechuudha. hogguu kana jennu Vilaadiimiir Puutiin intalti isaa kittibaatii fudhatte keessaa takka jechuudha. hagam takka dawaan kun amansiisaa akka ta'ee fi hagam takka akka sosochiin jiru agarsiisuuf Ameerikaa fi Awurooppaa fi biyyoonni farra Ruusiyaadhaa takkaa'uu Chaayinaa fi addunyaa tana dhiibbaa karaa adda addaatti oofan akka Awurooppaa fi Ameerikaadha. dawaa isaanii bichaa gurgurtanii dawaa isaanii poolisii isaaniitiif faayidaa baafatu waan barbaadaniif dawaa dhugatti bahe Ruusiyaan baaftee haga intalti pirezidaantii biyyaa Vilaadiimiir Puutiin godhatuun nama Ruusiyaa irraa isiin adda jechuu kiyyaamte maaliif amansiisaa haga ta'e agarsiisuu waan ta'eef jecha dhimma kana Ameerikaan poolisii fi kaan silaa dawaa baafattee uummata addunyaatti sobuu fi waan adda addaatiif adeemtu dawaa kana kan dhugumatti bahe kana dharaa bakka hedduun dabarree akkanaa jedhanii olola oofan jechuudha. biyyoonni biraa akka Filipiinsi faan maneellerraa ibsa akka kanatti dawaa kana ofitti fudhannee hojjetuudhaaf qophii jedhanii addunyoonni biraatiif beeksisaa jira. isaan ammoo akkamoo olola isaanii Ruusiyaa irratti karaa waraana karaa ta'an sodaatanii waan biyya jabduu taate sodaatan malee ololli diinagdee isirratti isaan oofan amaluma isaaniiti jechuudha. kanaaf jecha dawaa argame kana addunyaa hundaaf dawaadha. addunyaan keenya kun ofitti fudhattee biyya addunyaa tanaaf qooduudhaaf isiin qophii xumurtee waan jirtu kun milkii gaariidha amma hajiru ennaan jechuudha. ittiin ansee waa'ee mirchaa Ameerikaadha. baatee maskanaa fi xiqqimtii boodan hidaar kana deemuuf deema. mirchaan kun ammoo dimokiraasii fi riippaabilikii keessatti aadaa isaanii isaan lamaantu wal morka. pirezidaantiin amma aangorra jiru kun amata afurii akka mirchaa Ameerikaatti pirezidaantiin tokko amata afurii filame. deebi'ee immoo nama qaalimaa dimokiraasii aangorra jiru sanii biratti paartii duraan aangorra jiru sun ni dhalaaha. ammaan tana Tiraamp aangoo amata afurii fixate amata afran adeemuuf akka Ameerikaatti mirchaan hoggolama godhama lamaan kana 8 ama 8 walitti bulcha jechuun yoo filame. amma immoo Joon Baayiden jedhaniiti namichi dimokiraasiidha irraa dhalaa'e mirchaa kana irratti filamuudhaaf hedduu olola godhaa jira. pirezidaantiin duraa dimokiraasiidha Biil Kilintanis digaafii Joon Baayiden kabaartii isaa kana kennee jira. Tiraampis nam filama abadan jeeti olola jira. ololuma kana walitti qabatee dhiyoo kana Israa'elii fi Umaanii fi Bahriinii fi Itoophiyaa Arabiyaa fi Suudaan fa'aa dhufiinsa fi sosoisa godhuun kun Israa'eliif nagaa kanaan buusee jira. akkas dalagaa jira. Imaarota Arabaatii wal taasisee Bahriinii fi Umaanis karaa kana dhufaa jiranii waan akkanaa dalagee jee poolisiin mircaadhaata Ameerikaa keessaa Ameerikaan Israa'eliif maal hojjette hajuu waan gaafattu jecha ololli kunis itti fufee jira.
qabsoon itti fufee jira garuu isinis ni filamaa tiraamis hin filamu fuulduratti eeyna baatiin amma gaa lama booda mircaan kun waan godhamu jecha mircaan nagaa addunyaadhaaf ta'u jenneeti abdiidhaan eeyna ammoo tiraanfaan gaa yoo rabbi jaayirifti akka godhan hawwii keenya garuu murteessan uummata Ameerikaati haalota addunyaa kana gaa amma akka namaan laallee yeroo biraa walitti deebinaa nagaan jiraadha.